Kun tamsaasa kallattiin guyyaa guyyaan kan isiniif dabru Ayinaagee miidiyaarraa oduu ijoon amma jalqaba. Odeessa biyya keessarraa yeroo kaanu Itoophiyaan jalqaba maallaqa biyya alatti maxxansaa kan turte garuu amma biyya keessatti maxxansuuf akka jiru muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Abiyyi Ahmad dubbatan. Ajajaan duraanii humnoota nageenya Tigraay Armi 15 Brigaader Jeneraal Gawush Gabree to'annoo jala oolfamuu maddeen ibsan. Namni kamuu seeraa ol miti kanaaf miidhameera jedha ajajaan olaanaa waraanichaa akka dubbatutti. Hangaa waraanaa kun TPLF keessatti ilaalcha akkamii akka qabus kan bal'inaan isiniin geenyu ta'a. Gama oduu biyya alatti yeroo tankaarfannu Naajeeriyaatti namoonni waldaa keessa waaqeffannarra turan 160 ta'an wambadee hidhataniin butamanii bosona geeffaman. Balaa baabura mudateen yoo xiqqaate namoonni 40 da'uu hordofee Ispeen guyyaa gaddaa ishii labsite. Somaaliyaa fi Qatar waliigaltee waraanaa mallatteessan. Somaaliyaa fi Qatar tumsa waraanaa qaban cimsachuuf waliigaltee mallatteessan. Muummichi ministeeraa guddaa Ameerikaa Tiraamp erga dhimma hidha Abbaayyaa irratti xalayaa barreessanii booda mootummaa biyya Masrii ICC waliin wal arguuf murteessan. Kun cuunfaa oduu ijoo guyyaa har'aantanaati. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad tibbana konferensii haala maallaqa Itoophiyaa ilaallatu bara 2026 kan dhaabbilee maallaqaa mootummaa fi damee faayinaansii biroo irratti hirmaatan irratti haasawa taasisaniin birrii biyya keessatti maxxansuuf karoora akka qaban ibsan. Haasaa isaanii keessatti fedhii Itoophiyaa uummata miliyoona 130 milkeessuuf dhaabbilee ijaaruu irratti xiyyeeffachuu dubbatan. Dhaabbilee kanneen keessaa dhaabbilee daldalaa mootummaa to'atu Itoophiyaan Investimentii Holdings maxxansa kana kan jalqabu ta'uun ibsameera. Dhaabbatichi wantoota iccitii biyyaa ta'anii fi tarsiimoo ijoo ammaa fi hin himamne hedduu ijaaraa jira jedhan Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad. Kana keessa maxxansi maallaqaa biyya keessatti jalqabamuuf hojjetamaa jiru isa tokkodha. Akka pilaatfoormii Ameerikaa keessatti argamu Remility jedhamu ibsutti maallaqni Itoophiyaa yeroo ammaa dhaabbata UK'tti argamu Deelaayirootti oomishama. Dhaabbatichi biyyoota Afrikaa dhaabbata maxxansa hin qabne hedduu waliin hojjechuun kan muuxannoo qabudhas jedhame. Ajajaan duraanii humnoota nageenya Tigraay Armi 15 Brigaader Jeneraal Gawush Gabree to'annoo jala oolfamuu maddeen ifoomsan. Namni kamuu seeraa ol miti kanaaf hidhame jechuun ajajaan olaanaa kun kan himan Jeneraal Gawush yaa'ii waliigalaa TPLF gaggeesseen warra deeggaranii fi hidhattoota naannicha bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan durfamu akka jijjiiramu gaafatan mormuun beekaman. Ajajoota koorii olii jedhamuun kanneen beekaman mormaa kan turan namni kun amajjii bara darbee kaasee hidhattoota kanneen keessa uguraman. Biiroon nagaa fi tasgabbii naannichaa ibsa sanbata duraa darbee feesbuukii isaa irratti baaseen miseensota naamusaa fi seera sarbameeru jechuun kan dubbatan. Maqaa isaanii osoo hin eerin hoggansa loltoota tokko qaamoleen jedhamu seera loltummaa sarbuun gocha hin malle keessatti hirmaachaa jiraachuunsaa barame jechuun himatame. Obbo Geetaachoo Raddaa ergaa karaa feesbuukii isaaniitti maxxansaniin hidhamuu ajajaa kanaa morman. Waa'ee ukkaanfamuu Gawush Gabree baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Waa'ee maalummaa isaa fi gootummaa isaa hunduu ni beeka jedhee yaada jechuun kan waraana Tigraay humnoonni Tigraay abdii kutanii akka hin bittinnoofneef nama raajii hojjete jedhan. Balaa baaburaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 40 du'uun hordofee Ispeen guyyaa gaddaa ishii labsite. Ministeerri muummee Ispeen Pedroon Sanchaases guyyaa gaddaa biyyoolessaa 3 labsan. Dilbata darbee kibba Ispeenitti balaa baaburaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 40 du'uun 120 kan ta'an immoo madaa'aniiru.
Baaburri gara magaalaa Madrid deemaa ture Admuwaas keessatti karaa irraa maquun baabura biraa waliin walitti bu'uun balaa cimaan kan mudatedha. Ministeerri muummee biyyattii Pedro Sanchez guyyaa gaddaa biyyoolessaa labsamu ibsuun dabalatatti sababa balaa mudate kana akka qoratamu beeksise. Ispeen keessatti waggoota hedduu booda balaan taraafikaa mudate kun isa cimaadhas jedhame. Somaaliyaa fi Qatar tumsa waraanaa qaban cimsachuuf waliigaltee mallatteessan. Waliigalteen kun walooma waraana biyyoota lamaan gidduu jiru caalaa cimsuuf tumsa nageenya bal'isuuf kan kaayyeffate ta'uun gabaafame. Waliigaltee kana ministeera ittisa Somaaliyaa Ahmed Maalin Fiqii fi gitasaa Qatar Saud bin Abdurrahman bin Hassan Altaaniin akka waliin mallatteessan maddii oduu mootummaa Somaaliyaa SONA gabaase. Miseensonni kunniin agarsiisa humna waraana galaanarraa idil addunyaa Dohatti gaggeeffamaa jirutti waliigaltee kana mallatteessuun gabaafameera. Miidiyaan SONA akka gabaasetti waliigalteen biyyoota lamaanii nagaaf tasgabbii qaxanarratti waliin hojjechuu irratti kan kaayyeffatedha jedhan. Hariiroo dippiloomaasii United Arab Emirates waliin qaban dhiyeenya kana guutummaatti kan addaan kutte Soomaaliyaan, Suud Arabiyaa, Turkii, Masrii fi biyyoota biroo waliin hariiroo qabdu jabeeffachaa jiraachuutu dhaga'ama. Torbaan muraasa dura Israa'el bulchiinsa Somaalilaand kan Soomaaliyaa irraa adda baate biyya walabaa ta'uu ishee labsatteef beekamtii biyyummaa kennuuf hordofee hariiroo Abudabii fi Maqdashoo gidduu jiru yeroo kamiyyuu caalaa laafeeras jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi kan Masrii Abdul Fattah Al-Siisii waltajjii dinagdee addunyaa WEF Switzerland Davositti gaggeeffamaa jiru madditti wal arguun mari'achuufi. Hooggantoonni lamaan kunniin dhimma naannawaa fi idil addunyaa kan mari'atan akkasuma tumsa qindoominaa fi Masrii Ameerikaa gidduu jiru cimsurratti mari'atu jedhame. Akkasuma dhimmoota tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa fi baha giddu galeessaa deeggaruu irratti mari'atu akka dubbi himaan pirezidaantii Ahraam onlaayinitti himanitti. Masriin Al-Siisii fi Tiraamp gidduutti karoorfame kun yeroo qophiin nagaa buusuu Gazzaa marsaa lammaffaa labsamuuf jirutti hordofeeti. Mariin kun tarkaanfiiwwan jalqaba bu'uura dhukaasa dhaabuu fi tasgabbii Gazzaa keessatti waaraa ta'etti ce'uuf kan akeeka. Kana malees yeroo itti qondaalonni Masrii fi Ameerikaa cimee fi Tiraamp dhimma hidha haaromsaa irratti gidduu seenuuf ibsanitti. Muummichi ministeera Ameerikaa Tiraamp xalayaa ministeera muummee Noorweey Joons Gaar Stooriif barreesseen waraana 8 sanaa ol dhaabsisuu kiyyaaf biyyi kee badhaasa Noobeelii nageenyaa na dhoowwachuu waytan yaadu. Kanaan booda waa'ee nageenyaa irratti xiyyeeffannaa hojjechuuf dirqama akka hin qabneetu natti hubatamaa jedhe. Dhimma odola Giriinlaand qabee gadhiisuu dideera jedha. Taarifa eegales doorsisa qofaan akka hin taane dhibbaan dhibba gartee akka hojiirra oolchus dhaaddateera.